Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkamina fayyaa jirtu har'aas qophii keenya kan irratti dhaabne irraa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Akkuma beekamu namoonni chaanaalii keenya faarii taatan subscribe godhuudhaan akkasuma telegiraama keenya Asham Tech jechuudhaan chaanaalii keenya join godhaa seenaa wantoota garaagaraa gaafilee garaagaraa akkasuma final exam garaagaraa PDF fiilee akkasuma wantoota barattoota barbaachisu jedhamee achirraa argachuu dandeessu. Har'ammoo introduction to management qabannee isiniif dhufnee jirra. Types of group qabannee kan isiniif dhufne. Types of group in the informal organization irraa kan isiniif qabannee dhufne. Type informal organization irraa isaan kun bakka sadiitti qoodaman ta'a. Horizontal group, vertical group fi mixed group jedhama. Isaan kana takka takkaan kan ilaallu ta'a. Hayyee horizontal group irraa kan eegallu ta'a. Include a horizontal group person whose position are on the same level of the organization. They are groups that are formed by peers. Iddoo hojii isaaniititti dhaaba yookaan kaampaaniin san keessatti sadarkaa wal fakkaataa irra namoota jiran jechuun yookaan garee hiriyyummaan uumamte kan ilaallatudha jechuudha. Horizontal group jechuun garee dhaaba tokko san keessatti sadarkaa wal fakkaataa irratti namoota jiran jechuun hiriyyummaadhaan walitti uumamanii kan ilaallatu horizontal group jenna. Horizontaliin yeroo jedhamu sky to earth jedhami kallattiin isaa akkasanitti gadi fageenyaan kan haga hiriyyummaatti deemu jechuudha. The groups can consist of the member in the same work area or membership developed across departmental lines. Gareen san yookaan gareen horizontal group san iddoo hojii wal fakkaataa yookaan department line miseensi ijaareen hunda isaanii kan dabalatu danda'udha jechuudha. Membarii hunda isaanii kan department line miseensi ijaareen hunda isaanii kan dabalachuu danda'u horizontal groups jennaani jechuudha. Member may be all managers or non-management personnels. Miseensi horizontal groupii hundi kan hooggantoota yookaan kan hooggantoota hin ta'in ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan all management or non-management person ta'uu danda'a jechuudha. Namoonni achi keessatti horizontal groupiidhaan hojjetamu jechuudha. The other types of informal organizations are vertical groups. Vertical groups usually include people on different levels of the formal organization hierarchy. Ummanni yookaan hawaasni vertical group keessa hojjetu sadarkaa garaagaraa irra jiran kan dhaaba hierarchiitiin kan hordofudha. Vertical group jedhamu dhaaba hierarchii yookaan dhaalmaatiin kan hordofu ta'a jechuudha. Sadarkaa yookaan sadarkaalee garaagaraa ta'anillee akkasitti kan hierarchiidhaan hordofu ta'a jechuudha. These people always come together within the same department work area. Ummanni vertical group keessa hojjetu kun yeroo hunda kutaa tokko keessatti kan walitti dhufanidha. Iddoo hojii jechuudha. Work areaatti kan walitti dhufan ta'a jechuudha. Inni biraa vertical group can consist of a supervisor, one or more of her employees. Inni kun kan jedhu vertical group keessatti supervisoraa fi hojjettoota tokko yookaan isaa ol kan dabalachuu danda'udha vertikaalii keessatti. Vertikaalii keessatti hojjettoota tokko yookaan isaa olii kan dabalatudha. Horizontal irratti maal jennee all manager or non-manager person illee ni danda'ama jechuudha. Asitti kan tokko yookaan isaa ol ta'uu danda'udha jechuudha. It may also be formed through skip level relationships. Sadarkaa walitti dhufeenya uumuu danda'u keessatti isaan lamaan kana kan ilaallu ta'u a top level manageridha. A top level manageriin kun associated with kan walitti firoomeen wajjin
with a first level manager wajjin jechuudha. Walitti dhufeenya top leveliin first level wajjin qabu walirra akka hiddaatti gad deemaa jechuudha. Haga first levelitti associate qabaa jechuudha. Their relationship asirratti yeroo kan ibsu ta'u, their relationship can be the result of outside interest or various employment relationships. Walitti dhufeenyi isaanii fedhiilee alaa yookaan walitti dhufeenya hojii garaagaraatiin riizaaltii ta'uu danda'a jechuudha. Namoonni warri fedhii alaa tokko walitti dhufeenya isaanii fedhii alaatii wajjin gaggeessuu danda'u. Walitti dhufeenya hojii garaagaraatiin riizaaltii ta'uu danda'a jechuudha. Bu'aa argamsiisuu fi danda'a jechuudha. Top level manager up to associated with a first level manageriin jechuudha. Haala kanaan riizaaltii uumachuu kan danda'amu ta'a jechuudha. Inni sadaffaan mixed group makaa jechuudha. Akka directly discussionitti, it is a combination of two or more person whose position are on different level of the formals. Formal organization fi formal jechuun seera qabeessa dhaaba yookaan gurmaa'insa seera qabeessaa fi iddoon hojii garagaraa iddoo hojii isaaniititti kan jiru namoota lama yookaan isaa olitti kan makamedha jechuudha mixed irratti. Asirratti vertikaalii irratti maal jenne nama takka yookaan takkaa ol one or more of this here employees jenne jechuudha. Asirratti immoo namoota lama yookaan lamaa ol jechuudha. Garaagarummaan isaanii asitti kan argamu jechuudha. Examples: the vice president in close relationship with the director of computer services. Itti aanaa pireezidaantii biyyaa tokko tajaajila daayireektara koompiyuutaraa waliin walitti dhufeenya qabanii jechuudha. Itti aanaan pireezidaantii wanta gahee inni qabu gahee koompiyuutaraatii miti. Akkasuma daayireektarri tajaajila koompiyuutaraa gaheen isaa gahee pireezidaantiin hojjetu miti jechuudha. Garuu walitti dhufeenya wantaa kan qabantu jira jechuudha. Mixed walitti makamanii hojjechuu. Pireezidaantiin wanta koompiyuutararraa information haa ta'u, data haa ta'u, statics haa ta'u wantoota barbaadurraa dhaqee tajaajila daayireektara koompiyuutaraa irraa kan argachuu danda'udha jechuudha. Hojiin kun mixed wal keessa dalaguu jechuudha. Wal keessa hojjechuudhaan kan hojjetan mixed groupiin example kana qaba jechuudha. Mixed group often from because of common bond outside workers. Mixed groupiin yeroo hedduu kan uumamu sababa hojii isaatii ala walitti dhufeenya qabaachuu isaaniiti. Yeroo hedduu sababa walitti dhufeenya hojii isaatii hojii kan hin qabne hojiin hojjetamaa jechuudha. Hojiin isaanii. Hojii isaanii yeroo jennu hojiin isaanii amma pireezidaantummaa ta'ee itti aanaan pireezidaantii amma waan pireezidaantiin hojjetu hin hojjetu. Wanta biraa hojjeta. Amma fakkeenyaaf yoo Itoophiyaa keessatti kan laallu ta'e itti aanaa muummee ministeeraa yoo jedhan itti aanaa muummee ministeeraa waan muummee ministeeraa labsuu wantoota kanaan hojjetu. Garuu dhimma alaafaa keessa seenuudhaan wantoota maqaa saniin hin deemne mixed group yeroo jennu kanneen kanaa jechuudha. Yeroo hedduu yeroo uumamu sababa hojii isaaniiti alaa walitti dhufeenya qabaachuu isaaniiti. Waan isaaniin ala ta'e hojjechuudha. Wantoota kana mixed groupiidhaan kan hojjetamu ta'a jechuudha. Inni itti aanu kun why people form informal groups kan jedhudha. Namoonni maaliif informal groupii hundeessuu ja'a. Informal grouping seer qabeessa kan hin ta'inidha. Formal groupiitu seer qabeessaadha. Informal grouping wantoonni maaliif hundeessanii namoonni maaliif jaalatu yoo jennu ta'e sadarkaa sadeen kana kan qabu ta'a jechuudha. Inni jalqaba need for satisfactions. Gammachuu barbaadu yookaan quufa yookaan guutuu wanta guutuu tokko argachuudhaaf namoonni kan hundeeffatu jechuudha. Need not meet by formal organizations. Formal organizationidhaan kan guutamu hin barbaachisnedha jechuudha. Kan guutamu hin barbaachisne jechuudha. Amma informal groupiin tokko wanni gammachuu barbaaduuf deeman keessaa tokko formal organizationidhaan kan guutamu hin barbaachisnedha. Security affiliation is deemed sometimes self-actualizations.
Inni kun eegumsa barbaaduudhaaf eegumsa barbaada akkasuma firummaa kabajaa akkasuma yeroo takka takkaas ofuma iddoo sirrii of kaayuuf kan godhamudha jechuudha. Wantoota akkanaa barbaadaaf al seeraan kan hojjetamudha jechuudha. Groupiin informal jedhamu kun jechuudha. Inni itti aanu proximity and interactions. Dhiheessuu fi dhiheenyaan yookaan dhihoo fi walitti dhufeenyaan hojjechuu barbaadu. Namoonni akka wal beekutti akkuma Itoophiyaa keessatti arginu jechuudha. Informal groupiidhaan namoonni hundi yeroo bakki banaan takka jiraate namoota isaatirraa barbaadee hammi wajjin bakka banaa sun arge nama isaa fidee keessa galchuu jechuudha. Akka saniifaadha. Wanni informal groupii kana hundeessuu barbaadaniif jechuudha. Inni kun horizontal information group are prime example of this. Fakkeenyi kun horizontal information groupiin fakkeenya muummee ta'edha jechuudha. Fakkeenya informal groupii irraa jechuudha. Maaliif hiriyyummaadhaan kennuufaadha. Hojii takkaa ta'u wanta fadhaa ta'u hiriyyummaadhaan ala firummaa wanta hedduu kan ilaalu ta'a jechuudha. Inni itti aanu similaritiidha. Wal fakkeenyaan hojjechuu takka fadhaa jechuudha. Informal groupiin wanni uummanni hundeessuu barbaadu tokko kan similarity barbaadu. People may join informal groups because they are attracted to other people who are similar to themselves, having similar attitude or beliefs. Uummanni tarii informal groupiitti makamuu danda'u. Sababni isaa ofii isaaniitii waliin waan wal fakkaatanii namoota wal fakkaatanis kan ofitti hirkisanidha. Maaliin ofitti hirkisan? Yaadaan haa ta'u amantiidhaan haa ta'u akka wal fakkaataniif ofitti as hirkisan. Yeroo san wal fakkeenya argamsiisaa jechuudha. Wal fakkeenya san waan yeroo argamsiisu akka firummaatti illee siquu danda'a jechuudha namni. Hojii san seenuudhaafis salphatti kan wanta isaan barbaadan irraa argannaan seenuu dandeessudha jechuudha. Nama fira hin ta'in irraa jechuudha. Other factors of similar can be this dhiibbaa informal organizationiin irratti nama geessisu. Eenyu irratti kan geessisu yookaan fakkeenya jechuudha. Fakkeenya similarity yeroo kan jennu fakkeenyi biraa kan similarity wal qabatu personality dha inni jalqaba. Namummaa isaa ilaaltee hojiitti galchuu haa ta'u shanyummaa isaa, the race, the sex, economic position fa'aa ilaaltee jechuudha. Economic position jechuun haala teessuma diinagdeetiin uummanni kun tattaaffii akkam hojjetu jedhamee kan ilaalamuun akkasuma eejiin akkasuma educational background kanneen kanaan kan uummata madaalanii ittiin hundeeffatuu danda'an keessaa isa kanaa jechuudha. Inni biraa the impact of informal organization on the formal organization. Dhiibbaa informal organizationiin formal organization irratti geessu. Inni jalqaba the negative impact magabaa'u. Inni jalqaba dhiibbaa negativity. Isa kami tokkoffaan resistance to change. Jijjiirama danda'u. Conflict walitti bu'iinsa fidu. Rumor jette yookaan waree wantoota akkasii wal jidduu fidu. Pressure to conforms walta'iinsaaf dhiibbaa kan uumu jechuudha. Walta'iinsa hin danda'amne jechuudha. Walta'iinsaaf dhiibbumaatu kan uumamu ta'a jechuudha. Impactii kana kan formal irratti gaggeessu ta'a jechuudha. Informal organizations but positive impact are earned on informals. Positive impact qabu ni danda'a qabaachuu danda'a informal organization formal organizationiidhaaf. Inni jalqaba make the total system effect isaa bu'a qabeessa godhaaf jechuudha. Eenyu formaliidhaaf effect system effect isaa bu'a qabeessa kan godhuuf ta'a jechuudha. Akkasuma provide support to managements managerootaaf deeggarsa kenna jechuudha. Deeggarsa yeroo jennu wanta isaan hojjetan irraa akka hamilaatan akka jajjabaatan akka deeggarsaatti wanta argatan yaadaan haa ta'u irraa argatuu danda'u jechuudha. Provide a useful communication channels. Akkasuma communication channeliin faayidaa qabu kennaa jechuudha.
social media ta'u wantoota gadhiifamu yeroo gadhiisan informal organization wantoota formaalii kana gadhiisan communicate ta'u jiraaf jechuudha. Dhiibbaan positive isaa kana jechuudha tokko. Inni itti aanu encourage better management. Maanaajera gaarii ta'e ni jajjabeessa. Maanaajera badaa osoo hin ta'in maanaajera gaarii ta'e maanaajera hojjechuudhaaf akkasuma tattaaffachuudhaaf akkasuma kaayyoo isaa galmaan ga'uudhaaf deemu wanta isaan hojjetan akka jajjabeessu akka itti tattaafatu godhaafi jechuudha. Inni dhumaa provide stability in the work environment. Iddoo hojiitti tasgabbii kan kennuufidha jechuudha. Maali wanti inni dubbatu wanta akka seera qabeessaa waan ta'eef ummata gama formaalitti kakaasaa fi jiraa jechuudha. Haala kanaan stability kan iddoo hojiitti illee gaggeessuufi jechuudha. Barattoota keenya irraa asirratti yoo dhaabanne gaariidha. Barnoota kanaaf komentii yoo kan qabaattan taate komentii nuuf jalatti kennaa. Akkasuma shaamtee jechuudhaan seenaa gaafilee garaagaraa kan erga barnoota tokko gadhiifne booda shaakalliidhaaf gadi buufnu jira. Isa san erga kana daawwattanii barnoota ilaaltanii booda seenuu dandeessu. Namoonni chaanaalii keenya seenuu barbaadan Telegram Ashaamtee description jala isiniif keenya description jalaan seenuu dandeessu. Wantoota barbaadan hunda gaafachuudhaafis ni dandeessu. Arraf asirratti yoo dhaabanne bareedaadha. Jabaadhaa baradhaa qoodhaan isiniin jechuu barbaada.